dubartiin chaapestik fayyadamtu. Akkasuma rifeensa qaxxalattu, qeensa qaxxalattu, funyaan urattu shari'aan ija akkamiin ilaalti? بسم الله الرحمن الرحيم درا جبستيكي كان فانا مدبرتين هيد اتقرأت فانا wanni kunniin asli isaatitti orgaaniti bareechifatuuf godhatuu ni dandeessi. Qaqeensatti godhattullee bareechifatuu fi godhatuu ni dandeessi. Yeroo salaataa hoo akkamaa buutu hoo dhagaati. Wanni kunniin waa wuduu allee itti bishaan qaamatti qabu nama dhoorgurraayi. Yoo dandeessee salaata shararii irratti ofirraa buqqisaa tubaan fiddee bisaa ofirraa buqqisaa goote bareeduma waan ziinaa isii hin dhoorginu jennaan. Amma waan amma adada salaataatiin ofirraa deemsistee ofirraa kaafnee wuduu allee akka qaamatti gahu qaamota silaa shari'aan dhiqaa jette marayyuu waan dhiquu dandeesseen asliin waan bareechifatiinsaa waan tolfatiinsaa shari'aan halaal goote waan nassiin keessatti dhufe malee kanaaf taqeensa kaattee isiin babbareeduutii fi akkasumaan jabbistiikii hidhitti diddiimeffattee babbareechifattee isiin jechuun ala keessaa fi miti abbaa manaatiif bareechifatuu ni dandeessii jennaan. Walaa tubdiina ziinatahunna jaa rabbiin. Faallaa waan har'aa ala bareechifatanii kan osoo hin ta'in keessattuu namni kennu guyyaa cidhaa guyyaa walgeessii guyyaa akkasii san bareechifattee gadi hin baane isaan rabbi siin heeyyamne mana keessa rabbi si heeyyame abbaa manaa biratti. Kanaaf amma salaanni hin gahiniif abbaa manaatiif mana kee keessatti bareechifattee kan mul'ifne ni dandeessa. Yeroo salaataa immoo akka wuduuni bakka gahuuf jecha ofirraa deemsisuun dirqama sirratti haa jennaaniin waa lama irraa dubbadhe bagatan. Qeensa bareechifatanii isaan kaa'atanii fi jabbistiik. Amma ata rifeensatti qaxxalatu takkaayyuu irgootumatu mallaawwan tumatu ilkeewwan qoruu addaan sarsaarraa goonaa addaan siqee kaarruu fakkaatee nu bareedu jechuun warri kana fakkaatu dhoorgaadha. Nassi sahihaatti itti dhufe. Ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi ni abaare isii nyaara haddattu. Iftee bareechee akkasitti haddattu. Rifeensa akkasuma rifeensa maxxanfatiinsallee ni dhoorge nassi zaahiraatti itti jira. Osoo abbaa manaatiif illee bareechifatuu taate shari'aan ni dhoorgite. Akkuma kana irgootumatu ilkaan sarsaarressanii takkaayyoo qaawwatti baasuu waan shar'iin irratti abaartee dhoorgaadha jennaan tun jala muramtee badii gurguddoo irraa abaarsa wanni abaarsa irra jiru badii gurguddoo irraa jennaan. Amma tafunyaan uratuu tana. Garii aqwaala warra ahlal ilmi jechoota warra ahlal ilmi garii ni baqqa'a tajuu arge. Yoo aadaa naannoo saniitti funyaan uratiinsi waan ittiin bareechifatan taate rakkinnaa miti ittiin bareechifatuu ni dandeessi warra jedhutu jira garii ulamaa irraa. Haqiiqatti sun qawlii ilma namaati adillaan nassiin sariihaa haa uratu hin uratin jechuullee hin dhufne. Shari'aatana adillaawwan nassiiwwan sariihaa maqaa dhooftu waa hunda mara keessaa fayyadamanii miti. Sharciin waan garii adillaa caammiitti fayyadamee adillaa caamii akka waliigalaatitti waa dubbattuun bakka khaasin hin jedhanii caammiitti itti daliilfamaa jira. Garii adillaan gariin ixlaaqaan dhufte gariin taqyiidaan dhufte. Kanaaf bakka nassiin sariixaa ta maqaa dhooftee waan san dhoorgaa ni baqqaatin jennetti adillaa waliigalaattu adillaa caammii takka yoo akka ixlaaqaatitti dhuftetu ragaa tahaa jedhame. Kanaaf tana keessatti akka maqaa dhahiinsa isiititti funyaan haa uramu hin uraminii nassiin maqaa dhoofteetiin dhoorgaa isiitii fi heeyyamama isii keessatti dhuftellee jirtu. Dabana rasuula rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi qaama ofii irraa waan bareechifatuuf waati fannifatan gurri dhufe. Dubartiin dabana rasuulaa keessatti gurratti warqii godhatuun dhufte.
أما تفنيانت فنيان أوراتين ساتنا زمن رسولا كيست هن أرقم لسنين بودا اللي تنفاشين ما زمن ويا أسانو كان أسلوفته زمن واسانا كان يو أكنت تلالو ونتن دالمهما وما تبرا كفري الراسين تفكاتي يمالي عالم السلام الراكاتين آدمنا مبرا الرمتان توتاتين متن سنت نانوان غري كيستي ولقد دمسكنا واحد أركتا فاشينا بريدو مجانيتين دردر أف دردت لنا كلفان الكانين إلكي دراتنا لتشوف الرابكس يرو حسن أكرمنا لبيا الله يرو حسن أرمنا لتبعون جد أكسمان هندورة ورتن الرب ورتن هيري ورتن غر وامر ورتن نار ورتن وامر ورتا ديما يو تفنيان ورت تري جتتنا funyaan urratuun bareeduma naannoo sanitti aadaa tokkotti yoo akkasiin beekamu ni uratan jette. Adillaan ati arraba uratuu dhoorgituun illee hin jiru. Akkasumaan nyaararra uratanii gubbaa kanatti godhatanii sibiila adda addaa warqee asirra godhatanii deemaniin illee taati kophatti dhoorguu ni dandeessu hin jiru. Adillaan waliigalaa shar'ii keessatti wanni jiru. Wanni bareeduma hin tahin tabareedumaaf hin godhanne walau osoo bareedumaaf illee keessa illee jiraate dararaan fokkinni keessa jiru shar'ii keessatti dhoorgaadha. Fakkeenyaaf funyaan faayidaa qabu qaba. Furriin haqatiinsaaf wayiin suufinsaaf rabbiin namarratti uume warra funyaan uree warqii itti godhatu san ومن العجب yeroo furri haqatuuf deemu mara ofirraa baasamoo moo furriyyuu ofirraa naqu yoo tafunyaanii eeyyama jettee arraballee handhuurallee waa maraa uradhu jii kanaaf wanni waliigalatti wanni jechuu arga hagarii warra ahlal ilmi illee eeyoo naannoo sanitti funyaan uratuun bareedumaa jedhanillee arganii akka shari'aatitti naan mul'attu adillaa hin qabu warri akkas jedhu sun illee adillaa waliigalaa ta shari'aattu bakka kanatti daliila sun maali wanni rasuula dabala rasuulaatitti sabara sahaabaa keessa illee gurra uratuun warqii itti godhatuun argan amma ta funyaanii ta nyaara uranii itti godhatu akkasumaan hidhi itti godhatu ta arraba uratu tunniin guutuun munkara waan dararaati waan uumameef qaba wanni kunniin martuyyuu bareeduma jedhamteetiin hin laalamtu hin geessu shari'aatti adillaa waliigalaa ta shari'aatii fi waan salafu saalihii irraas turantu waan kana akka bareeduma hin tahin akka ummanni kun fayyadamee nu duratti hin dabrinii fi bakkoonni kunniin bakkoota waan biraatiif rabbi uume malee haa bareeduma jedhanii uranii waan adda addaatiif itti fayyadamee arraballee rabbiin akka ilmi namaa ittiin dubbatee wayiin nyaatee hancufallee deebisee ittiin liqimsee kagaariitti diriiree ittiin dubbatu malee haa uramee dararaa godhatu miti funyaan illee furrii akka fayyadamanii fi akkanuma uumamuun isaatu bareeduma biraa gubbaan finna jechuun uuma rabbii jijjiiru irraa fokkisu irraa akkuma areeda rabbiin namatti uume haaduun uuma rabbii irraa jijjiiru bareeduma rabbiin uume faayidaa inni uumeef hin ala faayidaa biraatti finna jechuun sun dararaadhaayyuu jechuutu na mul'ata adillaa waliigalaa irraa funyaan uratuun hin taatu nyaara uratuun arraba uratuun hin taatu gurra haga feete tarreessite haa urattu wabillaahi tawfiiq. Gaafuma irratti sheekha yeroo ammaan tanaa kana dubartoonni hedduun gariin rifeensaa hangachitti irraa bananii gariin ammoo asiin akkana gararraasanii ija nama kumaatamaa dura facaasan miidiyaa kanarratti kanaanoo maal jennaan. Tuni waan islaamaatiin waan wal qabattu hin qabdu dura tabiraadhiis akkuma baarakallaa fi waan yaadachiifte dubartiin amma funyaan haa urattu nyaara haa urattu aadaatti yoonni kunniin bareeduma jedhamee ilaalama yoo jedhu waan kana urattee warqii itti godhannaan dura niqaaballee ofirra wajjabsiifte beeku jaarsaaf malee guyyaama tokkollee ofirraa fuudhuun fuularraa fuutee nama agarsiisuun isiif hin eeyyamatu maaliif jennaan rabbii guddatu walaa tubdiin ziinatahunna jedhe walaa yubdiina ziinatahunna jedhe akkanuma akkanami bareeduma keessanii mul'isanaa jedhe ta'ammaa wannummaan funyaan urattuu fuyyuu taas jalaa tunnokatee tana qajeellee haa mul'ifnuu jechuudha. Akkas fakkaatti. Amma ta rifeensa akkas achisiisi asiin gadhiisi maali ati jettu tun amala islaamaatii miti ta warra islaamaatillee miti tun fasaqaa jedhamiin maqaan isii fajaraa beera
aadaa kufrii dhaalteeti maqaa islaamummaa himataa istaayila baantan san aadaa kuffaaraa hordoftu malee aadaa fi amala ummata islaamaatii miti tun dhoorga haraam waan shari'aan haraamsiterra hin mul'isina wannummaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waliyadribna bijuyubihinna alaa juyubihinna wanni rabbiin jedhuufu iyyuu rifeensaa dhoysituu malee bogga irraachisisi akkaasiin gadhiisii mul'isii jechuu miti tun faallaa kalaama rabbiiti faalla maqaasida shari'aan bareeduma keessan dhoysaa jedheeti dubartiin bifoota akkanaa kanaan mul'attu maqaan isaanii fasaqaa jedhamti warroota diin islaamaa keessatti ajaja rabbii didanii ajaja rabbiitti irratti bahan tole hin bakka